Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti miseensonni poolisii barataa reebaniiru jedhaman to'annaa jala ooluu qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuu poolisiin magaalichaa beeksiseeti jira. Guutuu odichaatiif Odii Muusaa. Magaalaa Finfinneetti miseensonni poolisii barataa uleedhaan tuman to'annoo jala oolanii jiraachuun isaanii himamaa kan jiru yoo ta'u, magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti miseensonni poolisii barataa tokko uleedhaan osoo caccabsanii argaman to'annoo jala ooluudhaan qorannoon irratti adeemsifamaa jiraachuu isaan poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Poolisiin magaalaa Finfinneedhaa dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa baaseen miseensonni poolisii wayita olaantummaa seeraa kabachisiisuuf socho'aa turanitti mirga namoomaa kabajuuniif kabachisiisuudhaan haala seera qabeessaan hojjechuu akka qaban eereeti jira. Waxabajjii 8 bara 2014 kutaa magaalaa Gullallee aanaa 7 bakka Sameen Mazzagaajaa jedhamtutti ammoo naannoo sa'aatii 5tti barataa daree keessatti riccitii dhukkaasuudhaan daree keessaa miliqee ba'eef miseensonni poolisii lakkoofsaan nama 4 ta'an ammoo barataa kana hordofuudhaan erga to'atan booda isaanii uleedhaan caccabsu viidiyoon isaanii argamteeti jirti. Gochi seeraan alaa adda addaa hin qabne kan barataa irratti raawwatame kun ammoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa Dilbaar jedhamu keessatti sagantaa xumura qormaata kutaa 12ffaa irratti barataan tokko riccitii dhukaasuu isaatiin barattoonni biroo jeeqamu hordofuudhaan poolisiin achi dhaqqabee akka ture yaadachiisuudhaan barataan kun ammoo daree keessaa erga ba'een booda miseensonni poolisii kunneen hordofuudhaaf to'achuudhaan yakka reebichaa hamaa irratti raawwatanii isaanii uleen teeddaguudha jiru. Viidiyoon isaanii ba'uun ni yaadatama. Yeroo kanattis ammoo miseensota poolisii yakkicha hojjechuun shakkaman to'annoo jala oolchuudhaan qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuun ragaan poolisii magaalaa Finfinnee irraa argame eefoomsuus ammoo hojmaanni nageenyaa mootummaan diriirsee caphuudhaan magaalaa Finfinneedhaatii alattis ammoo lammiiwwan biyyattiidhaan bakka jiran maratti akka boroofaatitti rasaasaan adda isaaniitirra waaddamanii ajjeefamaa kan jiran ta'uun ni yaadatama. Mootummaan ammoo qaama nageenyaa lammiiwwan nagaa irratti cubbuu raawwatan seeraan adabuu qofaatu lammiiwwan hara galfachiisas jedhamaati jira.